Ortodoksii irraati. Amantaan kee hanqaarra. Jalqaba musliima garuu maatii kiyya dhiisee eegas ani beelta. Onkee barabbis yaa deebis. Ayya tole garuma shaadaa deemna. Inshaallah. Mul'adhu ayya. Inni kana jala jedhe. Ashhadu Ashhadu an laa ilaaha an laa ilaaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu wa ashhadu ashhadu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh wa rasuluh wa ashhadu ashhadu anna Isa anna Isa abdullahi wa rasuluh. abdullahi wa rasuluh. Ani ragaan baha Ani ragaan baha rabbii tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Rabbi tokko malee kan haqaan gabbaramu hin jiru. Muhammadis Muhammadis garbicha isaatii fi garbicha isaatiin garbicha isaatii fi garbicha isaatii fi ergama isaa kan xumuraa ta'uu naan dhugoomsa. ergama isaa kan xumuraa ta'uu isaa nan dhugoomsa. Isaa yookiin Yesuus Kiristoos Isaa yookiin Yesuus Kiristoos Rabbiis miti, Rabbis miti, ilma Rabbiis miti, ilma Rabbis miti, ilma Maariyaam, ilma Maryam, garbicha Rabbii fi garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii ergamaa Rabbii kan saba Israa'el duwwaaf kan saba Israa'el duwwaaf kan saba Israa'el duwwaaf ergame ta'uu isaa laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kiyyaan dubbadheen jira. arraba kiyyaan dhugoomseera. Laphee kiyyaan dhugoomsee Laphee kiyyaan dhugoomsee arraba kan kootiin dubbadheen jira. arraba kan kootiin dubbadheen jira. Maashaallah hanganuma bagara islaamummaa rabbis deebise. Galanni rabbiif haa ta'u jabaadhu baradhu inshaallah kanumaan sinjaa waan dogoggora duraan sanis yani akka kastaa yoo baratte malee ammas amantum khasid dhufu hundi sumaan deeman jechuun akka boqottutti jabaatee yoo baratte malee yookaan ammas maal jedheetuma sin lallabanii sin deemanii jabaadhu inshaallah baradhu eenyu faloo godhi alam godhi siif akkatti barattu siif mijeessiti kanumaan sinjaa inshaallah ramasii dabarseenaati. Nageenya jiraatu baratee ofiisin dubbisa inshaallah kaloonaa deebise. Tole galatooma. Tole baga gara amantii teessaniitti deebitanii sillachuu baga rabbiin isin filate namni islaama ta'u nama filatamaadha. Nama rabbiin ofii jaalate amantii ofii jaalate kenneefi amantiin hedduutu jira garuu amantiin rabbi bira fudhatama qabdu amantii islaamaadha. Amantii rabbii immoo isin irraa qeebalutti baga rabbiin isin deeffatee isiniin jedha. Inna shamarran keessaa namni jechuun simboon hawwii fa'aa ol bira jirtanii ijoollee musliimaa sin bira hin jirti. Mirri ati hoo ijoollee musliimaa wajji jirta? Jirti. Aywa. Tole ijoollee musliimaa isin bira hin jiranii ijoolleen isin barsiisan fakkeenyaaf jechuun akkaataa salaataa akkasumallee akkaataa itti dhiqatan waa hedduu jira akkaataa hiidirraa itti qulqulleeffatan kan isin himtu hin jirti. Musliimaa jiru. Isaan bira. Okay, bareeda. Ijoolleen bira jirtan adaraa barsiisaa seeran jechuu akkaataa dhiqannaa akkaataa hundaayyuu jechuudha. Garii keessa seentee miti ree sima wajji seentaati egaa hawwiin si bira jiraatte amma hawaatti si kenneen isillee moo nama biraa si kennu. Namni tokko mee namni si waa hundaan barsiisa jettaa warra shamarran keenya keessa lakkoofsa tokko tuqaatii seenaa namni hiriyyaa taataniif. Nama hin qabu. Intaa taate qoy. Firiis foloo godha.
Kan sekarang maaltu maalte abbaatee gadi buusaa. dah wala quwwata illa billah. Be wallahi ani fikiyya yuma iki qabaden dhise. Nagasin ifatun dikisah. Sibillah tawa uzubillah sibira tawiyun Allah. Harana beramiti sagalini. Jechuun afurichi jedhe malee maatii maakiin kaafanneeyyu. Ani kan jedhaala. Homaan jedhe. Yaara lila nagar lila dadam. Abadan dubbadhu beektaani. Hawqalle. Wayye. Qabsiismee na jala jedhe si waaqayyo jedhime. Jaawo anamma jedheem ture erga jedhe. Jedhe indage biyya lafaa dhugaa baatee haa taatu jedhime. Isin jedha rakkoon qabu. Amma sira quraana irraa mee quraanni kana quraana seelaa hin jedha bee bakkuma keewwatu quraana tokko dubbisi seelaa hin dubbisaan hin dhusu. Anamma dubbiseera maalaan dubbisuu Hayyee kana jedhe si waaqayyo jedhime. Dubbiseera si waaqayyo tokkicha isa dhugaa. Na jala suuta jedhe ka si waaqayyo. Beekumsaaniif jireenya bara baraatiidha Yohaannis 17. Irruma deebi na jala si waaqayyo. Maafan sin jalaa jedhareen dubbisuu nan danda'a bar. Dubbisuu wansi jedhe jedhime si waaqayyo. Dubbisuu nan beeka ani indee kophaa koo dubbisee hin qayyama. Dubbisuu bar ijoolleen xiyyaas nama dubbisti namuutu nama dubbisan. Hayyaati waaqayyoon dhugaa tokkichi abbaadha jettee hin fudhatta? Tokkuman beekamani garuu waaqa lama sadii sakuris hin Okay, bakkuma amma dubbiste kana Yohaannis 17 lakkoofsa 3 si waaqayyo isa tokkicha jedha. Dhugaadha waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaadha moo ilma moo hafuura qulqulluu moo sadeen isaaniiti? Isa kun jedhama caafi. Jamir waaqi sadi jira kan jedhu isa argattanii sina caqasuma kanan barbaadee dhabe. Isintu jedha ka abbaa, waaqayyo ilma, waaqayyo hafuura qulqulluu sadee waaqa tokko jettanii amantu miti? Miti? Eeyyee. Waa sadi lakkooftaanii tokko nuun jettan waa sadi aan duule sost. Akal tokko nuun jettu dhuftanii. So kanaaf hin jedhe Yesuus Kiristoos qaama sadeen kana keessa Yesuus ilmaatu waaqayyoo tokkicha dhugaati moo hafuura qulqulluu waaqayyoo tokkicha dhugaati moo abbaa qofa waaqayyoo tokkicha dhugaati jedhe. Waaqayyuma tokkicha santulaa eenyummaa sadii nuuf mul'ise. Ana akkas hin jenne bar wangeeloma boqonnaa dubbisnee kan Yohaannis 17 waaqayyoon tokkicha dhugaa ilma jedhe moo Yesuus hafuura qulqulluu jedhe moo abbaa jedhe. Tokkichuma santulaa. Tokkichuma santulaa eenyummaa sadii nuuf mul'ise uumaas. Afaan Oromoo bas waan jedhe bar waaqayyoon tokkicha. Who's this? Ani garuu gaaffii yoo siin gaafa. Who's this? Oh, hey. Who's the other one? Saliha. Saliha. Gaaffii tokko na eeyyama. Walaikum salam. Man, you getting bigger than Salim. Yeah, Salim. Salim. Man. No, you're not. Leave him. Rakkoon qabu. Okay, matarasha. Waaqayyoon tokkicha dhugaa abba moo ilma? Nah, bro. I didn't say sorry. Tokkichuma beeka. Nagaan sifaata waayee. Okay, hawa akkam? Yeah, I think Saliha. Nagaan qasume. Saliha is Sadmuzi dubada. Saliha, why are you tiptoeing? Assalamualaikum He's tiptoeing, right? He doing Waalaikum it? salam. Salata Jumaa fi qophaa'u jira firraa. You a cheater. Cheater. Liyo waan ustaadin si gaafatan maaf hin deebisneeti. Deddeebar wallahi fudhatta. Abbaadhaan Danaa baasisii jedhani ba tokkicha sun abbaadha moo ilmaa danaa baasisii jedhan miti. Macaafa qulqulluu keessatti waaqayyuma tokkoon beekaanii. tokkichi sun abbaa moo ilmaadha? Yesuus si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha kamiin jechuu jira Yesuus si waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha isa Yesuus Kiristoosin erge kana beekuun isaanii jireenya bara baraati jedhe Yesuus eenyuuni si waaqayyo isa tokkicha dhugaa jedhe. Waaqayyo abbaa. Okay, waaqayyoon tokkicha dhugaa ilmaa miti abbaa qofaami. Lakkaan akkas jedhu isaa dubbistansi. Kunoo wangeela Yohaannis boqonnaa 17 dubbisika. Ilma miti abbaatu waaqayyo dhugaadha kan jedhu jira moo jira? Exclusive inclusive wanta jedhamu jira. Addatti baaseeti amma kanaan jira fakkeenyaaf mana keenya keessa dubartiin liyyuu qofa yoon jedhe dubartiin biraan jirti jechuudha.
jirti kun Nasraan fa'i jiru. Okay, kana waan jetto maatii gartee maatii ta'e keessaa fakkeenyaaf maatii tokko keessaa dubartiin ana qofa yoo jette dubartiin biraan jirti naan jechuudhaan irraa fudhadhamoo ta biraan jirtu jechuun naa gala. Ati ilaalte? Okay, waan sin jedhama maatii tiyya keessaa maatii abbumaas keessaa dhiirri ana qofa hangafa asii yoon sin jedhe dhiirti biraan jirti jechuudha. Kini kam guna boleh jalan. Dia bisa kak. Ada nafsa. Rakon kabu warra beraga pagaru. Mati kono karena mana dia? Mati kok kayak saat dirti. Anu madu wadah jadi. Ni dirti aja sudah tambah. Dirti mana kayaknya guys? Naget. Engkau teh. Akan. Anak mah Gavin dia bisa jalan. Duka yo miyu. Anak malah yang berarti. Isin akan ya jalan. Infrastruktur ada apa? Jechuun akka qaanii ta'e beekti laala kitanii ustaazi waaqayyo sadii jechuun akka qaanii ta'e beekti. Tokkicha sana adda baasii himii jennaan maafitti qaanfattiitti nama saalfachiisaa eeguun. Isa tokkicha dhugaa hafuura qulqulluu miti. Ilmaa miti. Abbaa qofa jedhe Yesuustu jedhe nu miti. Addatti baase. Haas addatti irraa baasee bara. Waaqayyoon tokkicha dhugaa suma qofa jedheen Yesuus. Waaqayyoon tokkicha dhugaa anaas ilma keetis hafuura qulqulluu keetis abbaa sadeen walitti tokko waaqayyo tokkicha dhugaan jenne isintu walitti maali birii waan cimmaaqii walii godhantaa akka walii gootanii nyaata dhugaati hin ta'u kun yoomiyyuu yeraan dura quraana keenya dhiisaa wangeela keessan fudhadha peenxeen wangeelatti isin amantu quraanatti isin amantu eessatti amanti paastaraa fi seera bulmaata waldaa hin jiru waan isin kitaabatti hin amantu. Ajaiba. Iya. Nutu aku masih wanggil yang pernah berbana berarti ini. Ustaz dubar dapat insyaallah. Mati kawan. Soli ko Kristana na. Soli. Tidak ada bang. Soli. Camale. Injuru jadi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sagale kan kilo kabit ko bilise ni torki kabe injira fakata nagesa sagale ko Nabi Muhammad ergama rabbi fi gabrish rabbi akatan Ragamba 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 Isan Yokan Yesus Kristus Yesus Kristus ergama Rabbi fi gabricha Rabbi male waaqayyo kan taane ragamba Allahu akbar ma sha Allah tumurtee jirta gara islaamummaa dhuftee jirta baga rabbiin islaamummaa sii kennee baga gammannee nullee sii gammannee jirra wanti nuti gammanneef ammoo rabbiin dhugaa sii hubachiisu rabbiin amantaa haqiiqaa kan ittiin jannata argattu karaa nabiyyootaa daandii Iisaadhaa yookaan Yesuus Kiristoos kan Noohii kan Abrahaam nabiyyoonni hundi isaanii kan jedhe barsiisaa turan rabbiin kootiif rabbiin keessa rabbii tokkicha isa qofa jedhanii kan jedhe barsiisaa turan tokkicha san qabattee barsiisni Nabi Muhammad illee isa kana namni tokko sada waaqa tokko waaqa sadii ture uumaa sadii ture jedhee nabiyyiin barsiise tokko hin jiru Yesuus Kiristoos illee kan hin barsiifne waaqayyo isa dhugaasa tokkicha jedhee barsiisa Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti Yesuus Kiristoosiin isaati ergite jedhe ofii isaatii immoo ergamaa ta'uu dubbate waan ta'eef Yesuusin arrabsite yookaan ammoo Yesuusin xiqqeessite osoo hin taane barsiisa Yesuus irraa fudhatte ati
barsiisa nabiyyoonni barsiisaa turan har'a fudhatte waan ta'eef barsiisa kana irratti gadi dhaabbadhu. Islaamummaan amantii dhugaati. Islaamummaan amantii ragaati. Kana booda amantii islaamaa qabadheera jettee miidiyaa irratti laayivii banattee teessee yeroo kee dabarsuu osoo hin taane obboleewwan shamarran muslimaa gaggaarii kanneen barumsa irratti xiyyeeffatantu jiru. Jaroota sana hiriyaa godhadhuuti barumsa kan kee baradhuuti maatii kan kee illee barsiifattaa ilmaan kan kee gaafa rabbiin sii kenne akkasittiin jireenya kan kee gaa islaamummaadhaan miidhagfatta inshaallah yoo rabbi jedhe abumaas waan jiru sii dubbatanii salaateen deebi'a inshaallah yoo rabbi jedhe. Masjida seenu deema jummaadha. Wallahi ani mora kaata kuna darbe shaadari sen deemanii abbaa caalii turkii isaanii rabbashaa. Inshallah. Baga mire gara islaamummaa dhufte kaleessa na dubbistee turte galatoom inshallah wala garra yoo rabbi jedhe galgala dhagaan na jiraadha. Konni sun eegaartii yubar ustaaz tulta biraadha. No isuma. No nimbe kaise tana na beiti. Aywa okay tulya. Nimbe. Mana kapsi kopopserta Simbo. Simbone. Simbone. Ini dagang. Mangulang itu. Karakter maiki malu alagaan dulu Simbone. Muraan jiraan malaamee jira. Dhagaama shabakaa kiyya lafa kaa'e. Shabaka ke? Ani nanis tadi. Kopofterta? Masyaallah. Ya Allah. Video ko. Banawin. Ustaz ka hata hai. La dekha la mana afsa. To kina dio mazura da.